Baay'ee. Usmaani akka nam tokkootti warra yanaan ergaddaa yoo ishee warra kiyya dindee simbutaa jedhe inni waa tokkotti of jijjiireera. Nagoon immoo ani inni jaalladhee jaartiillee nin qabaa ilmoollee nin qabaa itti meeraa jedhe ati keessaa wanti deebifteef hin jiru natti fakkaata. Amma asirratti murteessaan si. Ayyuun dhufe akkana jedha. Soba jedhaara ta'e isaallee beeku yeroo baay'ee mana koo yoo nan galche bakka waa'ee makuu dubbata. I don't know. Soba jedhee dhugaatii keessaa wanta narraa beeku jiru keessaa naa barreessaa hin deebi'u. Hin beeku jechuudha. Garuu ijoolleen nu ilaalaa jirtan nama dhibba meeqa jira. Taaphaabiin hin jiru, kooppilinkiin hin jiru maal taatan. Dhugaa dubbatee isaa wanta narraa beeku jiru. Irraanfattantu jira Oromootiyya. Anammoo keessaa naan biftanii anis namumaanii jaaladha. Sadiinittumee dubbin nama sadii lama qofaa miti akkasi quba qabaadha. Iliyaas Woboolleen as jira. Ana abbaan qabeenya. Barree mutana sadi jennaanii sadi keessaa baasii naan jireetti ni bari innummaan ni baasii anaa miti. Harree mutana nama sadi jedheetti ni bari. Maalas ani beekera illee dhabeek ta'anii keessaa bakkaatti darbesi. Silanni komandar komandar qoyme mucaan suma dhugumaa miira keessa galee jira. Abshir. Wallahi yaa ijoollee Oromoo warra durree godhatan. Wallahi Rabbi waa beekee biyya Kaayiroo biyya dhiiraa tana isin fageesse malee osoo as keessa bu'ee boontuu takkatti maan namaa maqaa isii dhooftan jechuudha. Takkatti maan namaa osoo maqaa isii dhooftan. Wanta kanaa kun hin baasu barre fakkeenyaaf ati isii irratti nama rukutoo osoo hin taane isii jaalattee ergachuu moo murteessaan. Naawusa. Laali biyya Kaayiroo kateetu san keessa annama agartee Mubaarak isa fan qaba balesi yaa dhageeffadhi. Dhageeffadhu Mubaarak isa balesi kiyya. Si galtee miti. Mubaarak osoo boontuun jaalatin dura nama obboleessa kiyya qaalii jabaa natti jechuudha. Si galtee ifee gad waan hin haasoftu keessatti biyya Kaayiroo hin jedhin obboleessa. Boontuun warri isaanii nuuf hayyamee akka maanguddoo aadaa Oromootiin nuuf kennan yoo kennu baatan ammoo qeerroof qarree baasetti nan buuta akka qeerrootitti ana kan namni jedhe mirgaan qaba. Amma isaan akkas inni akkas jedhee jennaan nama fakkeenyaaf gara lolaatiin dhufuu jira bari ni amma fakkeenyaaf narratti tokko murteeffadhu inni akkas jedhe ati murtii tokko kaadhu jennaan wanni jechuun jira bari. Boontu achi bodhisa du'i haalaaltu mootii akka ta'e beeki an feemisi hin taane malee mootii akka ta'e na beekuu no feemisi ilaalli. Namu mootii na beeku. Hambiti. Oromoon nagaagaa. Walaata kennu. Oromoon hundinuu. Ayyee qoyyaame woboo kana dhagaa. Kursiidha. Ilmaan Oromoo hundinuu mootii baadiyyaatti kaabaa kibbatti. Yaada ani dhiqqashoo waan natti ulfaate namni kuni shuggutiin osoo Kaayiroo jiraattanii lafarraa isin duguugaa sanyii isin duguugaa jechuun kuni dhiqqashoo jecha ulfaatu miidiyaa irratti. Garuu namni nu duguuge sanyii maal godha boontu duuba jaalala isiituun qabdu maanu eeganu ajjeefte ati isin duutaan beeytami kana beekaa yoo itti tarkaanfannuuf duratti gaarii jireenyi ishiitti. Bona welcome. Assalamu alaikum. Gari sini jira abbaan waraanaa sini jira maal jirtan? Fikiriisa jira bonu jaalala. Jaalala kamaali yoo maal asoo jirta? Jaalala maali boontu? Kaayiroo irraa qabamee tokko Ameerikaa irraa qabamee tokko Kanaadaa irraa qabamee inni Kaayiroo sirrii sedaara jarri Kanaadaa jaarsa ergina idaaru jarra Ameerikaa kuni kan akkam kamtu dhugaa dubbate den keessa ilaalaa jira. Okay. Waan bareeda ani waboon obboleessi kiyaan gafni keessa jira inni eega dubbatee booda dubbata. Maaltu deemu jira waboo mee dubbadhu? Elias. Anis abbaa himataati anis nama jaalate keessaa nama tokko nama manguddoo ergatte keessaa nama tokko manguddoo gaafa dhaanaa miti dubbiin nama sadiittuu jaalate boontu dubbiin tana. Oh nama sadii jaalate jechuudha dubbiin. Ana woboo wajjin jechuun woboonis jaalala eegale. Akkasii nama sadi jechuudha nama sadiitu si jaalate eessata jettan Kaayiroo irraa Ameerikaa irraa fi Kanaadaadha. Nama zabaati nyaatee guddatee miti andaas.
Warri kaayiroo kun beekta jaalalatti beekanii ani sappoortii isaan godha. Kan gana akkeessan jirre keessaa bakkee mungkin namni na jaallatu jiraachuu mala. Garuu isin ammas itti wal fixaa jirtanii kami mimee keessaa kan dhugaan na jaallatu Oromoo kiyya murteessaa sen. Maal ati filattu ati? Oy kakun shuggutii inni sin daadhaara bar kun nu sodaachise kaabar isin hindi sodaara. Jaalalaa hojjedhu malee sodaarraan hojjetanat. Jaalalaa hojjedhu. Wayyee. Nama da'u sanyii gabaasuudhaaf irra kaammoo jaalala si dhiyeessu sanyii dheeressuudha bare sanyii heddummeeffachuudha bare. Hin jiraame nama tokko yoo ajjeeste sanyii isaa gabaasite nama tokko ammoo jaalala yoo dhiyeessite sanyii isaa bal'isuudha malee shuggutii nama dhahanii jaalala dhiyeeffachuun eessirti. Ambaleessoo. Kan ajjeese ammoo siifis bu'aan qabu akkasitti hortee wayituu akkasitti beeka. Isumarraa takka kaana mina ajjeesanuu. Ansiluma itti mee jaalalarraa deemii wanta kanaan deemuun ta'u jedhe. Garuu ati gaafa shuggutii baastu boontuullee lafa buustee jedha bara. Dhagaye ka boontuu dhaamite yoo ambaasi tokko booda isii biraan dhanne na qabadhu sagalee tana waraabadhu yoo baatii tokko qofa natti. Waraaba warri waa waraabuu beektan nu waraaba. Guys, balaan buute gaam. Yaa rabbi na jaanba. Baatii tokko. Borganama breakfast si wajjin nyaadheetiin koflaansin ajjeesin oduu odeessita gama. Kaayiroo keessa sin baasin obbaleessoo invite si godhee. What are you talking about, bro? What are you joking about? Dubbanne. Hey, listen. Whatever happened to Cairo stays in Cairo, man. Cairo keessa baata dhugamatti hanga Fir'aunaa bauti Fir'aunaa dubbifna. Qaldiin bee. Joking jiru akka tanatti yoo morka taate ilaala bakka tanatti breakfast borganama si wajjin nyaannaa jechuudha. Si garagaraa beektan malee ani mootiidha. Namu mootii Oromoon hundinuu mootiidha. Ati attamii gara kee dubbadhee wala bara. Seeri dubbadhee siyaasaan deemee dadhabe. Boontuu gadi malee isin caala. Walitti dhufnu waliin madaallu. Us jedha wama hundaanu baaqimiin hullum nagar. Isin oolan. Baaqimii jechuun baaqimii maal boontuun kuinaati yoo taate ani kingii agartee ni jirami. Akkasitti deemnama. Kingii dhiisi pingii illee ta'an nan galchuusani ka afaan taasisuuf. Yoo barbaadde waan asafaarii feete ta'e siin jedhee bargabaa masitti mee. Ana safaarii san hin beeku laalama afaan hin beekne naasif baleessu. Afaan Oromoo qulqulluu haasa'ii yookaan tap share godha dubbii jabaate harree boontuuti dubbii jabaate onoo share si godha maali godha miti adamma qabsoonti jabaatu jirti itti fufaa. Kamisa ganama breakfast nyaasa jeesan kami ka breakfast nyaasa jeesan sana ta'e. Ana Usmaan eeboona. Usmaan kana naa ta'e wallahi bor kursi nyaasa. Ya yoo barbaade borganama fatara agarteeti isa affeereetiin isa nyaachisa. Ya Kaayiroo keessa. Isa leemo. Bitatti. Kare Kaayiroo. Isa leemo. No, isuma kana Usmaan eenyu akka ta'e isa agarsiisani. Bona. Okay. Kanaaf baatatti hedduu takka baatii takka booda boontuu bira dhaqee Usmaan beektaa waan jedhe. Boontuullee nin ergadhaa warra kiyya nin ergadhaa. Warri jaraallee yoo didane nin butaa jedhe. Angaruu kan saanaa ta'e. Akkaataa Oromootitti nin ergadhe. Yoo jarri didane immoo waan ishee jaalladhe wantan godhu hin qabu nin butaa jedhe. Garuu immoo mucaa Kaayiroo jiru kana ati yoo akkami jennaan waan akkanaallee natti himina ani ishii jaalladheera. Yoo ishee koo ta'uu didde of hin ajjeessaa. Deebinaan ilmoollee qabaa jaartiillee hin qabaa itti himeeraa jedhe. Mee kan immoo woboo kanallee yaada isaa hin fuudhu. Maal jechaa jiru ifin ajjeessaa jettee? Of hin ajjeessaa natti na ani isin waliin haasa'uura caamaa kee wajjin haasa'uu wayyaa natti naasa'e nama tana dhukkubaara isheen. Maal caamanoo? Maal caaman? Maal caamanoo? Oh, kophee, okay, kophee jechuu barbaade, okay, caamaa. Waliin haasa'uurra. Kophee miilaa.
Bakka nama screen gabe guys miira keessa gaggalama yaa isin ilaalina. Hin barbaadu isin hin barbaadu. Miira keessa jira wallahi dhugaa isaati akka qabaa miira keessa jira. Dhugaa si jalate boontuti yaa mucaan kun suuraa achi gubara kaatee onnoo mataa qabatee taa'u jira eegareefu. Mee maal jetta wanna kana gubbaratti? Haati manaa maal ni jetta? An keessan jiru. Maa qaanfattee dhokotaree nunnu gabbeeti si faarsu jira maati. Nama bu'aa biyya keessa ilaaluun natti ulfaata azzanee jira bara. No qalamatiin tatiyyaa jaalallee isaa duraan jalaa kutte saniin yaa'ama. Isaan qalamatiin kuma dhibba furu Itoophiyaa jedhee bara wanti nama ajaa'ibu keessaa immoo kuma dhibba furu Itoophiyaa. Usmaan homaa si haasofsiifne Usjee. Betul bila kana keessa wal dhiidhame wal xaxarran wallahi. Adeero kubbal social media da bar bucatti nus je din jiran dubar kabaja kabdi yayi tal dubar ti kabaja kabdi usi Jiraan jiru. ay kobe bal kobe larga kabda Anan jiru bar. anu jauh jira Keessa wal dhiitamate inna keessa nama dhiitu barbaadeera utuu. No anan jiru jira. Kopheen miila kaamsi malee buleessoo harkatti hin kaa'amtu ilaali. Dhiifama. Kophee miila kaa'ee buleessoo. Jaalallee gara walaasitee jira jechuudha bakka. Aniin kophee harkatti kaa'atuma dhugootu jaalatu eegalee jechuudha. Kophee miila kaa'ee buleessoo soksii wajjin. Miskiina wallaa. Ayyi. Wallaa Usmaan caammaa kana sirra kabajaa qabadhaa. Wayyo fikir no guys. Usman Caammaa nati fitooleen bari caammaa gaddaati bari gurraacha bari saadii fit. Usman Wobo. nama caammaa wajjin haasoo wajjin haasoo nu dogombora dalagiyanii nagaatti. Billahi kaani anillee geeti wallahi billahi. Wallahi lazim. Caammaa gurraacha. Abba di one jebeta don't never give up jere don't never give up guys come on man Boonaa malee hundi keessan yoo ijoolleen talaa taateen beeku ijoolleen talaan hin arrabsuun tokko boonaa malee hundi keessan jechuun yetamaaree altamaaree kaamaaree ittusan isin. Maa warra na jaallatanii bari jira. Amma boonaa osoo si jaalatee boonaan nama seeftii kiyya eege yoo barbaade gara fedheen seeftii kiyya nama eege fakkeenyaaf dhugumatti nama seeftii kiyya naa eege nama kabajaati maaliif jennaan seeftii kiyya naa eege garuu Atis caammaa kana geettu ennaan si tuqee bari. Garuu tiraansleetarii naa godhe boona afaan warra soddaa kanneen jedhan hin beeku ani. amma inni waan jebeta isi jaalate jira honna suuraa irra kaayatee jira faarsu jira isinillee suuraa keessan duubarratti godhadhaati akkuma isaa viidiyoon gabbaati. Iliyaas godhate usuma ammalee. No suuraa Iliyaasin godhan. Jaalalaa miti bare. Iliyaas sila godhate. Suuraa so maal jaarree jaalaloo taane maal jaa okay rakkaas lala Iliyaas jedhe laa daddafee laala. Iliyaas abbaa. Guys. Billah alayka wallahi. Here you go. Wow. Aye kasadafato. Kasadafa ana suruma kiyya taa'een boontu akka aadaa Oromootitti maanguddoo ergadhaa yoo maanguddoon gadi hin baane immoo gabu Canada gabba ni nama mara. Koi suuraa waa tokkoon gaafadha boontu suuraa kana sitti ergee immoo gadi buufatanii jarilachuuyyuu. Waan screenshot TikTok korraa godhatu warabbal kaaba andi footoo kana kayeyyuun qabu screenshot TikTok irraa godhatu. Nagaan qabdu. Koi sin agarsiisaa koi. Nagaan qabdu. Lamento wal muratte. Elias wata ko sitti mo. Follow na safu wata bane. I give her a kiss, you know. Go ahead. Kiss the picture. Nama Kaayiroo keessa jiru malee namni jaalala beeku ijoollee Oromoo jaalala beeku Kaayiroo keessa jiru malee hin jiru. Keessattuu ijoolleen biyya alaa jira.
لا فتى كنت بيم تعوي فكرين الراقبة اللي بالناس فتى كنت لا لندي الله أكبر الله أكبر جني أو جني ده كل سين ما دربا غاسين نم فطوركم كابو غرو فتى ما كنت نمني كنا كمي بنات شنو يجيبي فتى كنت رومو كنت أكل تكوسي وامي إلي أصدق تباتي مو Jaarsa Oromoo si waamee kottu. إلياس No, Fati na harkis. فتى أمير Na harkis. فتى برني تركي سيتو جتان جرو ده فتى يا ريفو لايف رتو تتكو ناتو سيسا ركيسا توري يا فتين she need to come up makan habas te beta gachu fatiana gachu na bas te maka naman rekesa jalo isi bicha jira beta she's really like naman bakkan ni tabati ko balti Bona. ya Ogu afaan Amaariffaa dubbatame ati translate na godhe baleso. Ani hin beeku wallahi. anu wal maketi na debate jira wala nguma ndan do bachu jira Ya, namni dandeettan translator na godha maaliif hin beeku ani. Kiswahili afaan